kanatti aansuudhaan egaa nufaana bu'aa mudannoo babbareedaa wayitii jira. Garuu osoo gara mudannoo saniitti hin dabarre marree guyyaan guyyaa iidaati. Guyyaa qophaa ofii olii gadii fiigan osoo hin taane guyyaa iidaa kanaa namni hedduun shubbisaan dhiichisaan ajnabiyyaa harkaan qabuun akka hin taane ta'uun fasaada keessa badii hojjechuudhaan guyyaa iidaa guyyaa du'aan keessa namaaf qeebalamu guyyaa hiriyaatti bohaaran guyyaa maatii gammachiisan guyyaa ollaa gammachiisan guyyaa miskiina gammachiisan guyyaa namaa qabeenya qabu qofaa wajjin taane osoo hin taane miskiinallee guyyaa ofitti qaban guyyaa waa harka keessa kaa'an garabar guyyaa iidaa waa miskiinallee harka keessa ollaa kan keetillee dasgoota waan ofii bitattillee fuutee harka keessa guyyaa iidaa kana keessaa guyyaa namni guyyaa lama waan ta'u wallaala tokko guyyaa gammachuuti tokko guyyaa gaddaati garuu guyyaa lamman kana keessaa rabbii kan kee faarsaa waan daladdes haala israafan gooneen hedduu garaa keessanillee eeggadha. Garaa keessanillee eeggadha. Garaan hundillee booddee rakkisan. Dhabaaf rakkataa kaanoo dhamaan marqata jedhee sarara yabaa machaa rabbi umurii isaa haa dheeressu. Yeroon akkana jedhu waan argattanus miskiinaan gahaa ollaadhaan gahaa akkasittiin ittiin bohaaraa ammas immoo inni guddaan namoonni baay'een maatii isaa waan ajaa'iba natti ta'u keessaa guyyaa iidaa kana yookaan wacii na gaafata yookaan birrii garaagaraa na gaafata yookaan waan na gaafata madda addaa jedheetii maatiidhaaf hin dawwalu maatiitti cufa yookaan shabakaa himata yaa nama akkasiin ija godhamte maallaqa keetii miti galaawar eloo akka carraafaa warri biyya alaa jirtan biyyoota garaagaraa keessa jirtan namoonni guyyaa iidaa kana kaardii asitti dawwaluudhaaf hedduu cinqaman. Kaardii sila abbaa manaa keetii ittiin bittee dawwaltu san haadha manaa keetii ittiin bittee dawwaltu san maatii keellee abbaa keellee haadha keellee obboleewwan keellee eegaa maaliif jennaan guyyaa iidaa kana firooma fufuun illee sadaqachuun illee nama mushkilaa gaafatu jira jedhan. Haasawaa bu'uureeraan na yaadachiise ijoollee gariin kan maatiidhaaf dawwaluu sababa jarri waa gaafatanuuf jecha kan maatii dawwaluu sodaatantu jiranii jedha. Akkuma kana mucaa tokkotu Saawudaanii deemee maatiin ayyaanni Ramadaana keessa dhufee dhala ayyaanni ga'u adaraa mucaa waan yaadadhu mala ayyaanni dhufeera innaa yaa abbaa wallaahi waa takka illee hin jiru mushkiluman nu qabee jira mushkilaa mala waa tokko hin jiru nan gosa birrii si'aniiti adaraa ana ayyaanuma ittiin ba'a mushkilattiin akkasii mushkilattiin wanni isin beeku qabdan wal kalimatu xayyibatu sadaqa haasaan gaariinu sadaqaa kenni namni garii yaada gaarii nama arjooma gariin arraba gaarii nama arjooma gariin birrii arjooma birrii qofaa miti kanaadhaaf abbaa kana arjooman hamma sitti namarraa waa fudhaa takka jedhanis ni erga baatiin dhufurratti jechuun himti kun mataan isaa waan guddaadhan jedha. Maatii keetiif dawwali firoottan kan keetii dawwali abbaa kan kee jecha bareedaadhaan booji'iti qalbii isaanii jecha barsilaa jaalallee keetiin jettu sana haadha manaa keetiin jettu abbaa manaa keetiin jettu bar isaanii ni fedhanii bare jibbaniiti miti si jechuun ni dabalu jechatti sana sin jaalladha jechatti silaa dhimma ammaa koo namoota garii waan tokko namni garuu qaamaan bira jirtu namoota garii yoo gaafanne dhattee abbaa kee adda keessa dhungatteettaa yoo jedhani abbaa moo jedha haadha kee adda keessa dhungatteettaa garuu haadha manaasaa adda keessa dhungata maaliif haati kan kees abbaan kun kees dhungoos hin fedhan faaruus ni fedhan jecha bareedaas ni barbaadan sagalee bareedaas hin barbaadan namni immoo qacarraa haatiniif abbaan kan kee du'anii ganda akiraa jiran isaan bohaarsuun hin hamne ni jira akkamitti jira irraa sadaqatta sadaqaanati irraa sadaqattu kitaabnati bittee maziira keessu wannati yaadattuuf akka namtichi mana hidhaa jiru fira koo keessaa kamtutti natti dhufaa jira jedhee mana hidhaa keessa taa'ee akkana jedhee karaa eegu haadhaaf abbaa kan kee firootan kee namni aaliin kan keechi jiru fira kan koo keessaa kamtutti na yaadata jedhee karaa eega jechuudha. Guyyaa iidaa kanaa isaanillee na du'e jettee qalbii caboo osoo hin taane maal gootaaf irraa sadaqattaa kajiran ni dawwaltaa fi afaan gaariitti haasoftaa jecha babbareedaan boojiite du'aayinaa godhaa qarootiin jiraa hojiin harkaa kana tattee yoo rabbi jedhee filla fiitiitti immoo shaanisim godhaa hajjiisim fiduun niyyataadha jecha gaariin sadaqaadha maatii keessanii wajjin bohaaraa dabarsaa afaan gaariin afaan gaarii caalaa jedhaniimi akkasuma warri amaaraa akkana jedhan ishii kashii hibaltaal jetti amaara kanaaf jennaan afaanumti gaariin kun waan hunda tolchaa deema wanta hunda keessatti
ishii fi waa haasawaa gaggaariin kun karaa fuula duratti itti deemamaa jiruuf akkasuma maatiin marraa du'aa bareedduu ulaa akka inni namaa banamu nama taasisaa deema jechuudha. Fajazakumullah. Bismillah. Ciidiin Islaamaa ciidii lamatu jira. Ciidii Islaamaa lamaan kana yoo keessootti qalbiidhaan gallaallu ta'e ciidota warroota biraarraa maaliin adda ta'e? Maaliin ciidiin Islaamaadhaa ciidii warra kaanirraa bareedaa ta'e nutti mul'ate nu gammachiise maali laata garaagarummaan isaa maali inni? Ciida kan keenyatuyyuu aqliidhaan miti naqliidhaan malee. Waan aqlii hin taane naqliidhaan dhufeefiyyuu eenyuun dogongoru. Sammuudhaan hin deemamu bashannana addaa keessan galamu waan ta'eef namumti Islaamaa tokko hin dogongora jedhee yaadu yoo gara aqlii deeme malee. Ciidiin kan keenya akkaataa ciidatti godhamu, akkaataa itti bashannanu, akkaataa itti kolfanu, akkaataa itti nyaatanu, itti dhuganu lafa nuu kaa'amee jira. Adii bayaana. Takbiirtaa guyyaa sadii qabna miti. Bayaana waan ta'eef dhiirri dubartii wajjin ajnabii ba'us hin jiru, dubartiin dhiiraa wajjin ajnabii baatu hin jiru ciida keenya keessatti. Warra babbareedoodha uummanni musliimaa uummata gaggaarii naqliidhaan deemu waan ta'eef kanaaf ciidiin kan keenya ciida hundarraayyuu oli waan ta'eef itti gammanne alhamdulillah jenne. Yeroo warra fuudhatan warra keenya warri fuudhe fuuchuu sin dhaa guyyaa sana. Guyyaa ciidii fuuchuu nu dhuma baran fuudhe. Yeroo warra ciidii fuuchuu nu warra fuudhe. Hin fuudha ciidii isaa gabata. Ciidii dirata abbaan hin fuudhes fuudha abbaan heerumaa guyyaa sana. Waan argannee wasi jiru. Bara mudannoo bareedduu hojjetu. Namtichatu jedhan. Ziyaaraa deemee dhufaan. Namticha akkatti hin fuudhe. Lakka akka namni hin fuudhe kun jedhan aadaa isaatti wanni lafarra jirtu intalli qabisa uffattee deemtu hundi kan isaa si'a jedhan. Akkasii bara kunis naataatii dalatu waan ta'eef namticha tokko xiqqissaa hin itti himi. Inni nama hiriyaa isaa fudhatee mana soddaa isaa dhaqee dubbisee deebi'aa jira. Lakka namni kun gaafa mana firaa dhaqu warra ofii kana babbareessee itti uffisee geessan itti fakkaata mana soddaa akkasii miti maajamaa. Sana booda isheen xiggaa daarii dudubbee shufeeraatiin achi garana teessee abbaan manaa bira taa'e goddinyaan abbaan manaa kun aseerraan taa'e. Namtichi miskiintichi hin fuune sun shufeera cinaa taa'ee achiin dudubbee taslaaleeti waan ishiin kophaa jirti seeti jedheeti bukeetti keenyaa jedha. Abbaan manaa amma gubatee ishiin satti jettee teessi. Deddeebi'ee gaafa ni dhalatu ishiin akka abbaa manaa ta'e mirkaneessite bilbillee itti dawwalamnaan fuutee abbaa manaa ofiitti akkasitti kenniti. Haasa'ii jetteen asitti kennitu. Amma namtichi sila gabbiinaa taa'ee akkas jedha jedheetti ijaan rukutaaru kun abbaa manaa ta'uu bareemi. Yaa Rabbi nun gadi utaanaaf siin ta'e akkaftaadha. Sana booda namtichi kun na'ee jarri kun bakka hirri kun godinyaa abbaa manaa santu natti hirri kun murteeffanne jedha. Sana booda ala fuula keenya argu jedha aggara galee sila ijaan akka jiraatu namni namni fayyaan kun iji isaa fayyaa miti akka jedhamu jedheeti aggara galee. Iji isaa fayyaa miti akka waan san balleessu akka nama narbii kanaafannaa maarree yoo fuune intala lafa jirti bareedduu jirti garbitti gaariin jirti taanii intala namaa laaluurraa maarree kottaa fuunu jennaan. Amma gaa sagantaan nyaataati. Baga iida geessan baga keenya. Haadhunnu isinis dhugaa. Bismillah. Hanyaan nyaadha. Gaalaasa. Nyaadha. Anfaallaa deemuun qabaallee nyaadha. Nyaadha. Ollaa to'achuun asumarraa jammara. Ollaa to'achuun. Abbaa kaameeraa keenya. Mashaallah. Hordoftoonni illee hayaannu. Yeroo nama beeji kennu daawwattoonni of seenii fudhatan yoo lalle. Daawwattoonni of seenii fudhatan yeroo itti kennu. Isin baamaa maal? Isaanin ni affeerra. Namni gariin keeka kana faa'eedha. Maali ka? Maashaallah jechuun moo dagatina. Jirri kun jedhamu sirma jira maashaallah nan beekameedha. Miidiyaan barakaa budaan Jira maashaallah hin beekameedha sirma jirri. Koomentiidhaan maashaallah. Ollaa tuttuadha. Bunni isa dhiyaate. Ollaan asumarraa wal tuttuachuu jammara. Nyaadha. Shaa jedhi shaa.
Fajadi fa ala yanida. Kagabos kandarra bagata jireenyaan waliin nu amilke. Sagara binge. Nyata mudallasa kamwa. Abbaa kennan muuf qaba kun. Filatamee filatamee abbaa kennan muuf qaba. Adiraadhaa kennu. Wallahi filatee rabbi si kennu mun shila keenya. Akan gadhiif. Maal bakka bu'a garuu kun? Miidiyaa barakaatti hin kenne. Allahu akbar. Ilaalaa hordoftoota miidiyaa barakaa. Singiloota. Allahu akbar. Singiloota bakka Hundaafuu kenneeraan. Guyyaan ra'iida singiloota sin tuqina arrafaa jedhamu. Maaliif jennaan nyaatanii dhuganii ka'anii Miira jalaan tokkina bakka. miira jalaan tuqina. Warri fuudhiin warri heeruunis yaadha. miira malee miira dhufaati. Yaa booreera. Abee. Abbaan itti yeroo kana fuuti. Faayis. Balleessi kiyya tokko. Nikaa hidhatee jira. Ture. Nikaa hidhatee ture. Waggaa 3 kanaati. Naam. Gaa'ila isaatiif na mariisise. Maal wayyaa jedheen. Ilaadha manaa keetii. Fudhuu galiin jedheen. Axxataa idii irraa gaafa ka'u fudhatee gale. Idii lama wal. San booda ture maaliif goote jennaan. Alma silaa angatii baasee qalu. Uduhiyyaa qalaartanii. Qircha qalataattanii. Nyaanni moo nyaanne. Inni biroo silaa boqonnaa yeroo kana dabarsaatti hunduu taa'ee boqonnaa godha akka aadaa naannoo isaatti inni kaan hin qamaa inni kaan buna dhaabbata. Keessa fayyadame moo fayyadame. Firri silaa hojii haaraa wal deemu gara isaa dhufe. Torban gaafa namni taa'ee silaa hojiitti ka'u gaafa biyya ayyaana baasee ka'u innis hojii isaatti ka'e. Dhiira utuu birrii 5 hin baasiin sargii raawwatte. Waa tokko tun bazzarin. Waa takka. Yeroon hin bazzaramne. Maallaqni hin bazzaramne. Maallaqni hin bazzaramne. Sargiin akka isaan moo hin jiru. Fayyaan namaa nasatti dhufu fooniin dhufa kaa. Silaa hun qalataa jira. Silaa hun qalataa jira. Isaan jira gaariin namaa xiqqoo boruma jalqabaa hin jedhe. Ayyaamatti shirkii kana gadi. Kabajamtoota jaallattoota keenya nyaachaa dhugaa bunas dhugaa sagantaa bohaartii mudannoo guyyaan irraa guyyaa waliin taphatanu guyyaa waliin bohaaranu akkana guyyaa nyaachuuti guyyaa dhuguuti dhugaa nyaachaa bohaaruu maaliif jennaan gaa yeroo baay'ee namni waliin argu guyyaa hadhaa kana mudannoolee garaagaraa walitti mee waliin bohaaruudha guyyaan irraati. Kanatti aansuudhaan gara bohaartii osoo hin dabarin abbaa miidiyaa barakaa kanaan galatoomii jechuu barbaanna. Namni xiqqoo si abbaa miidiyaa barakaa kanaan waa jedhee akka rashiidaa walitti daqiiqaa gabaabduuf nu bohaarsu Munshid Abdurrahim nu keessallee jiran gamanumaanuu yuutuuba isaaniillee sabiskiraayib gootanii Abdurrahim Naasir gamanumaanuu jala seentanii sabiskiraayib gochuu dandeessanii. Tamsaasa Islaamaa miidiyaa barakaa Sabbira kanoo qabnu harkaa kilmaaniin isaanii bu'ee gaaraa tamsaasa Islaamaa miidiyaa barakaa. Hubannu Qur'aana jecha Rabbii Khaaliqaa jecha raahaa qaamaaf qalbii kan barsiisu diin haqaa akka ibaadaa isaa malee dhiibnu ibaadaa makhluuqaa. Humni yoo si faarsaniis kan si arrabsus kuma gaarii samtuus hojjettus kan itti aanusuma namuu ittiin dhihaata hojii isaa qiyaamaa jechaaf gochaa dabarsees borittiin gaafatama. Kanaaf ilmaan islaamaa haa tolfannu akhlaaqaa akka ibaadaa isaa malee dhiibnu ibaadaa makhluuqaa. Buna shiriidha dheeraa maaliif Itoophiyaa keessatti? Ani immoo kan deebise. Akka jiruun gabaabaa qofa maaliif shiriif an deebise. Buna shinni dheeraa wanni inni dhaabameefi qaamaan dheerachuu isaanii osoo hin taane yaadaan dheeratan isaan. Yaada gabaabsiifata. As osoo jiranuu addunyaa kana guutuu kontorol gooti. Warri mudashinni gabaabaa dheeraa hin jiru jettan najjaashin nu eeggata. Aglabuhum. Aglabuhum. Wannaa ture laa kuma rabettani. Hukumnaa ture galatoom. Hukumnaa ture galatoom. Wannaa ture laa kuma rabettani. Warbaawwan illee dheerata. Gabaa siinoo keessan baadhaan offolchaati. Fiiziloon sasalaa yaa baamdaa gaa. Gaasaan isaanii maasha Allah. Wanti tasa jirre kan gabaabaa guddaa seeraa jiruuf jedhan. Kitaaba tazkiraa tokko irratti argeen qalbii isaaniitiif jedhe
qalbii isaanii walitti dhiyoo saantii umraa sabiti mormatti qalbiin ibsa. tasabii jedhanii xaaquma walitti Ana kan gabaabaa kallee adeemu nagaa kana irratti jedhasi takka nama gowwaa ta'e uumamaa gowwaa miti namni ahmadu namni gowwaa dhalatu takka gowwaa morma gabaabaa hin ta'etus gowwaan morma gabaabbatu jiru ammoo gowwaan itti gabaabaa ni jiru gabaabaa namni gabaabaan gowwaan tokko sherri isaanii jabaan biraan waa'ee Jara keenya namni dheeraan immoo gowwaa jechuu deemanii namni gabaabaan jannatan seenu asumaanu. Maaliif inni gabaabaan illee dheereffamee ka'e? dheeraan gabaafamee. Egaa kanatti aansuudhaan gidduudhaan isin bohaarsuuf malee sagantaa mudannooti. Mudannoo buna dhugaa nyaachaa dhugaatuma namni hunduu mudannoo isaa kan nuuf dabarsu ta'a. Waan ajaa'ibaa nama tokko asuma nu keessa jira. Garuu maqaa koon dhayinaa jedhe. Mudannoo bareedduu wayiiti kan inni qabu. Yaa rabbi inni ilaali. Narraa himaa jedhe. Abaluu isin kana. Mudannoon isaa abbaa isaa kana baay'ee amrii godha. Yeroo kana tole jedha. Abbaadhaan bulaa. Abbaan ka'ee yeroo baay'ee egaa yeroo tokko tokkos wanti nama harkaa baatu dhuufuu jedhanii dhuufuu kana oguma qaasiidhaan akkanuma namni kolfa. Yeroo kana. Ijoollee kan harkaa akkanuma bobaati. Haatoo kana fa'aa baaqilama deddeema keenyatti. Yeroo kana mucaa keessummaa jira akkanatti hin dhoofnee jedheen. Abbaa jedhaani ishii jedhe. Mucaan ishii jedhee. Isiin immoo unnaan qabamtu unnaan baati sanummoo. Yeroo kana. Osoo inni qabiirummi nyaata sakkirratti waa hunda ta'a. Egaa mucaa sana. Mucaa sabii kanattiyyuu yeroo kana osoo inni qabatee dhufutti sakkan dhuunee isaa eegaaru nyaata kana suutaan isaa nyaataa jiru jette. Fatanaadhaa. Achumaaniyyi abbaanis argee mucaanis hollachuu jammarraan irrifachiisu jedhee dhiise. Abbaatu dhiise irrifachiisu jedhee dhiise. Hogguma kana eega abbaan koona dhiisee jedhee saasaa jiru wanta ittiin xiroofte olakkoodha. Xiraanis immoo nama keessa faffaca'ee jennaan yeroo hee jedhannaan mucaan maal jedhee ofumaasiitii qii jettee kaatee ofumaasiitii ajoottii ofumaa xiyyeettee ofumaa ajoottii ofumaaf xiyyeettee ofii ajoottii ofii of dhageessiftee irra deebitee sagalee nu dhageessiftee kaatee booliidhaan itti ajaa'iba. Mudannoo lammaffaa keessatti mudannoo kana bichatti dabaleetiin booda yeroo taraan nagee gara mudannoo kiyyaa deebi'aa. Kan nama birooni maal akkatti bu'aa harta nuti. Kana jaalaa keenyaa nama wayiitu shukkaara yeroo kana gawaa hundaa'u nyaachuun nama tottola miti guyyaa iidaa kanas. Shukkaarri kunis akkana tottolee shonkoora gadaafaa jedhanii boroo kana akkana jira ni eegama hin gurgurama. Suutaan dhossee yeroo namni warri iidii kun akkanatti taa'anii xaxxabatan kana yeroo dhaqqee osoo akkan harkisuu humnaan qabu ijoollee sabiyyiidha miti. Osoo akkan harkisuu mee ka jedhee sagalee kenne ni iyye. Kaakaa laalaa horiidha moo maali jedhame? Horii maaliiti? Fiigee abbaan yerooniif akkana gabbaanu isaanuma gabba egaa ijoolleen suuqii waa bibbitachuudha kan miti. Yeroo gabbaanu. Mucaa bira dhaabbata. Sanuu maal jedhe shukkaara jigee jira maalaan cabsee. Maalaan cabsee. Maalaan cabsee. Mudannoo itti aanu abbuma miidiyaa barakaatiif kan dabarsinu ta'a. Asumaanuu abbaan miidiyaa kana isin bohaarsee qophii iidaa kana isiniif qindeessee Ustaaz Faayis Fadiluu jedhanii abbaa miidiyaa barakaa. Mudannoo akkamitti isin mudatame? Bismillah. Mudannoon hedduutu jira. Hedduu keessaa kan irraa barnoota namaaf ta'u qofaa osoo bareedaan ta'e barnoota irraa ta'u yeroo jalqabaatiif gara barnoota adeemu keenya bona yaa olii
naannoo haroo harbuu jedhamti bakki dhaloota kiyyaadha. Achirraa kaanii asandaa boodee muudha bakki tapha qaraanu. Sheekotaa Sheek Haji Mahmuudiin biratti qaruudhaaf hin deeme. Allah yarhamu obboleessa kootu yeroo jalqabaatiif nageesse. Sana booda ziyaaraadhaaf galee lammaffaan deebi'ee karaa bu'e. Kophaadhaa daa'ima kitaaba kaan dugdatti hin baadhaa kaan harkatti hin baadhaa. Hogguun achirraa ka'ee guyyaa tokko hin deema. Danda'ee hin deemu waan ta'eef. Ganama sa'a 12 yoon ka'e 12 na asandaa boqa qaba. Amma yeroo naqee karaa gahu asandaa boora xiqqoo hiixuudha. Lafti dhee jennaan hin goree nama kadhe. Yeroo nama kadhadhu namni hunduu na dide. Inuman kadhaa taraadhaan mandara tokko keessaa bahee na barfadhaa na bulchu namni. Kitaaba waliin hin jira an danda'ee hin deemuu daa'imaa silaallee isa bulchanu didee na dabarse. Tarii biyyichi waliif gala ta'ee hin beekne rabbi jira qajeelchu. Ammoo osoo hin deemu qajeela hiriyoo wana qajeela hiriyoo malee gaafa sanaa wayiitti jirti gaafa tarii uummata tokko aaranii malee qajeelaa ture naannoon sun naannoo bareedaa. Biyyaadhaas yenna sana. Yenna sana reefi waa biyyaa ta'uu baara. Amma yeroo dhaqee naannoo sana gahu ol galeen goree mandara keessaa bakka tokko manni tokko asaanti karaatti jarana na bulchaa jedheen gaafadhe. Jennaan ijoolleen daree lamatu jirti. Qab jedhe. Ajiib subhaanallah. Wallahi alazim. Sareen na duukaa kaatee sareen lama. Kitaaba nan qabdu qabdee na nyaattu nan dhiiftu ijoolleen na duukaa fiiddi sareen na duukaa fiiddi. Nama hedduu ta'anii sareedhaan waliin na duukaa kaachisanii na duukaa fiiganii an kitaaba wajjin mataadhaan garagalee gahoo jalatti garagalee achi ol ka'ee kitaabawwan kun akka harca'e guurradheen sana booda qophaa dhagaa daa'ima bareeche. Sa'aatii lafti magriiba jala ga'eera. Magriiba jala achi gara walakkaa sa'aatii oliin deeme gara sa'a tokko lafti dukkanaa baatiriin qabu karaan beeku karaas hin beeku yeroo tokko finna kee lammaffaadha yeroon sun akka sanatti mudannoo ajaa'ibaa muddame muddama sana keessa bahee naqee asandaa boo gahee kuni waan guddaadha namni irraa barata jedhee yaada. Darasaan yeroo karaa deemu rahmata gochuuniif bulfachuun oolfachuun nyaachisuun obaasuun karaatti agarsiisuun hedduu murteessaadha. Biyyaaf jedhee deemaa malee ofii miti darasaan. Darasaan ofii jedhee deemu takka argee hin beeku inni waan jiru. Darasaan ofii jedhee deemu hin jiru. Biyyaaf jedhee deema malee ofii maalitti godha. Inni mana jiru osoo salaataan soomaadha yoo soomuu salaatu ta'e. Biyya fayyaduudhaaf deema waan ta'eef darasaadhaa barachanii gara laafu waan gaariidhaan jedha. Wanti nu irraa dubbanne seenaan wanti dubbatamu waan naadira waan ta'eedhaaf. Malee waan baay'ee ta'e miti wanti nu haasofne kun somaa uummata keenyaatu ta'uu hin taane naadira waan ta'eef irraa dubbanne malee osoo baay'ee ta'e nuyyuu dubbannu beekamaadha waan ta'eef irra baay'een uummata keenyaa darasaa kaddamuu sheeka kaddamuu irratti sadarkaa olaanaa akka addunyaatti biyyi Itoophiyaa biyyi Oromiyaa darasaaf sheeka kaddamuu keessatti sadarkaa olaanaa irratti galmaa'ee jira. Sadarkaa olaanaa irratti biyyi sheekaaf darasaa nyaachisee obaasu hin jiru. Abadan argamee hin beeku mootummaan nyaachisaa jamiyyaa wahii nyaachisee obaasee ta'aaf malee sadarkaa olaanaa irratti biyya Itoophiyaa keessatti sadarkaa olaanaatti uummanni hawaasni biyya isaatiif darasaadhaa waa ta'uudhaaf sheekaa waa ta'uudhaaf baay'ee olaanaadha jechuudha barakallahu fiikum. Galatooma seenaa isaaniitu waan yaadachiise namni darasoota kakkaayyatanii qariyaan illee jiru kennaan nyaata osoo sii kennanu maallaqni isaan xiqqoo fakkaataatuma sii kennan waan guddaadha. Darasaan maallaqa saamunaan bitadhu. Waan iidaa anqaliil jedhanii akka biyya biraatti anqaliil jedhamee namaa kennama. Nama biratti xiqqoo fakkaataa darasoota san biratti immoo waan guddaadha jechuudha. Guyyaa iidaa fudhamee harka keessa kaa'amaa ittiin bohaara. Kanaafuu gaafa guyyaa yeroo qaraatii akkuma kana qaraanu keessatti maallaqni anqaliil sannuu kenname ijoollee xixiqqoodhaaf ni kennama harkatti gunjaane nutillee maaliif hin qabnu himachuun moon sodaannaa gaafa namni tokko dhossee harka keessa nu kaa'e ilaa hanga dhannee bakka fedhe yoo geenyallee hin dagannu jechuudha. Kanaafuu darasaadhaa rahmata gochuun hedduu sawaaba guddaadhaa guyyaa iidaa kana keessattis isaanillee ofii waamanii kakaddamuu waan guddaadhaa galatamaa baay'ee qalbii keessatti darasaadhaa fi yeroo darasummaa keessa jiranutti wanni yeroo sana namni akka tasaasii ta'e illee abadan si keessaan bada. Wanti namni namaa godhe wanti namni sin godhe abadan hin bada. Yeroo kanaaf darasoonni bakka jiranutti yeroo agartanu yoo salaamtaa gaariidhaan illee ta'e yoo immoo rabbi si dandeessise yaatiitiin jedheetuma sarpiraas godhe yommuu tokko hangaaf tokko akka tasaa qiraatii eegumanii dhimmaa kana dhufee sheeka keenya Sheek Muktaar irratti qaraana rabbi isaan haa tiksu. Akka tasaa sa'aatii 8-9 booda gara zorii boodatti signaan garaan kun beela'aa mire.
achi lafa deemneeti kanas qarqara kanatti galle. Wanta akka Afrikaan qabu namni takka qayya farii bakka jedhamtu irratti natti dhufee qarshii 50 naa kennee dabarfate. Dubbisee jechuudha. Qarshii 50 inni gaafa san naa kenne akka har'a gartanii 50,000 waan waliin madaalle. Nama sana haga har'aatti hin dagadhu Muhammad jedhama. Rabbi isaa hatiisu sallee gartanii rabbiin duniyaa halaalaan isaa badhaasu qalbii keessatti hedduu isa galmeesse. Kanaafi darasoota bakka jiranitti yeroo itti dhuftan rahmata wahii godhaa fi deemuun baay'ee barbaachisaadha. Waa bira kaa'achuu. Garuu isa biratti seenaa galmeeffattee attaalaa kuddaan immoo rabbi biratti seenaa guddaan kan galmaa'u. Mudannoon jiru waa'ee da'awaati. Akkasuma inshaallah da'awaa godhuun qophaa'uun dirqama. Godinyaa tokko jira. Bakka qaraatiitii ka'ee bakka biraa yeroo dhaqu namni baay'atee jira. Saffii dura boodarraa ka'eetu deemu da'awaa godhaa. Daawwan godhe dheeree yeroo bakka sana ga'u. Jilbi kun laaffataa deema. Afurii gaaffataa deema. Imaamicha dindiinee yoo. Imaa biraa yoo hin geenye malee. Silaa akka yaada isaatti dhaqee imaamaa eeyyama gaafate da'awaa godhuudhaaf. Dubbiin si jajjabaannaan maskootii bira gahee jedhee dhufee saffii duubaatti deebi'e. Mudannoo waan akkanaa jira jechuudha. Inni kun kan namaati. Gaaf tokko takkaallee waan nagadeen beeku nagada wayiin jammare buna wayii. Takkaa wayiis naganne yeroo duraaniitiif ijoollummaa keessa turre waa nagadeef sanuma qofa. Buna wayiin fudhadhee gabaa qocee jira naannoo keenya fudhadhee dhaqe. Yeroo naqu kuma namaatti nagadee yeroo naqu siinii keessa dhaabee madaabaraadhaaf bulantiin siboom jechuudha. Lageen taa'e. Bootaa ciibsaan qabu achuma taa'ee gabaanuma eega jigeessin mallaalaa natti hin gooti. Bunni xiqqoo madaabaraa keessa kaa'ame siinii keessa kaa'ame malee buna guddaas miti. Otoo akkas taa'u gabaa ijuma keessa laalaa gara kongortuu yeroo galgalli ga'e bakka bunni baay'inaan jiru dambanya biratti. Buna koo afaan qabee madaabaraa qabeen gara tokko goree akka waan isaanii hin garreetti achi taa'a. Gabaan ammas gamanaa bitti aanichin goraa. Bakka sadii immoo 4 taa'ee otuu birrii tokkotti hin gurguratiin hin galu. Kanaafuu bal'ina kanaa wayii mudanne. Baay'ee shaayii daldala isaas. Shaayii maali nuyi gabaa baaraan galee. Waan shaayii nuyi argannes gabaatti haaraan galee jechuudha. Kana jecha waa hundi akkuma daawwaa ammaa kasbii barbaachisa jechuudha. Nagannis kasbii barbaachisa, daawwaanis kasbii barbaachisa jechuudha. Mudannoo yeroon barnoota keessa jiru keessatti qabu keessa gaaf tokko leenjiidhaaf guyyaa kamisaa torbee keessa sagantaa daawwaa irratti wal jajjabeessuu waan akkasii irratti leenjii qabna. Kana irratti waraqaa tokko barreeffadhee waan naqee achirratti daawwaa godhadhee dhaqe. Silammoo hogguun awwaala masgida jiru ijoollee irratti illee ol ka'ee irratti of ilaalaan ture akka of jajjabeessuu wayii. Hoggaan naqee bakka sagantaa san gahu maqaan na yaamamee na kaafame. Amma hoggaan ol ka'ee salaamataa jedhee waan silaa jedhu kutubaan jammaredhu xalayaarra illee natti mul'achuu dha. Mudannoo kan hin qabu kanuma. Mudannoo keessan darbuudha. Mudannoo akka barnootaatti kan darasoota ammaas hin jettan kanatu akka malee waan irratti kaafamuu qabu keessaa inni tokko. Aadaa biyya Jimmaa kana keessatti waan jirus jiraachuus danda'a jiraachuu dhabuus danda'a. Waan Shamammadee Shee Umar kan Arsii keessa jiran yeroo achitti qaraanu keessaa barnoota bareedduus waan fudhatu jira. Waa'ee isin Ustaaz Faayiz immoo inni kaasee ka'ee guyyaa ciidaa kana darasoota ofitti qabu waan tokko akkam Ustaazni jedhan birrii 50 naminaa kennaan hangadhaan daganne 50 arranaa wayuu 50 gaafa siinaa wayee jedhan irratti Shamammadee Shee Umar wallahi gaafa Eidii Arafaa akkana sagandee kaanu hedduulee hin boonyee ture nu. Bakka aadaan biyyaa wal dhabamiti namni kuwaasii taphataa maal jedhaa inni shaqaa gaafuma ganama sibiidhannu namni akka dura shaqaara namni wajjin shaqaara nu jiru akkuma darasaa tokkotti of eegganneetuma kitaaba lafa keenya kaan dhaqne dirree idaa irratti akkasitti ilaalaniituma alhamdulillah ol ka'anii yaa darasa jedhan yoo miidiyaa kana hordofaa jiraatan illee rabbi umrii isaanii waa dheeressu yaa darasa jedhan
amma guyyaa arraatiin ala guyyaa sadi kitaaba ol fuuchuun sirratti dhorgaadha. Hukmi kooti jala sarari jedhan. Nyaadhu jedhan. Dhugi deemii namaa wajjin jedhan. Kowaasiis taphadhu jedhan hayyamamaa jedhan. Daangaa shari'aa qofatti hin makamiin malee jedhan deemtee dubartiidhaan walitti hin makamiin lafan taane hin dhaabbatiin malee jedhan. Guyyaan sadan kun guyyaa gammachuuti. Guyyaa dhikriiti. Guyyaa nyaataaf dhugaatiiti jennaan. Wallaahi akka waan isaan birrii guddaa nuu kennan itti gammada. Sababni isaa maaliif? Yogguu darsummaarra jiru marata ofirraan fuudhanu beekaa. Dhaqiyyaa ofirraan fuudhamu. Shurruuttoon tokko dirqama zabana sana morma keessa buufannee deemnaa. Wagguma sana ofirraa baafannee wagguma sana alhamdulillah biyyis gammadeetuma arsiyaa barakatu. Birrii amma qabanis nuu kennanii. Kowaasis dirree baanee taphanne. Maarree ergaa kanatti fayyadamee yoo akka tasaa darasaan guyyaa akka dhaa gammadee ashaqee akka aadaa naannootiin jira wantoota ashaqan. Gariin qama'uu danda'a. Biyyatti haraama jedhamee dhowwamu jira. Biyya akka taalaalaatti ilaalamu jira. Amma ajjimmaa farsii kana argee kanatti dhuma ittiin bohaaranudha jechuudha. Wantoonni akkanaa raawwatee amala badummaa yookaan naamusa dhabummaatti akka hin laalle guyyaan gammachuu kun nabirraa nuu dhufe waan ta'eef sallallahu alaihi wasallam akka waan rakkinaatti akka hin laallee jechuudha. Inni dabalataa wanta akka osoon kaasee jedheen gammada. Dubartoota arsii rabbi barakaa godhu nam tokko silma seenaa nama biyya tokkoo kaasuu danda'a. Qariyaan kan koo haadha bayaan jedhamti. Waan wallaahi osoon gaafan kanarra guddadhe waan miidiyaa irratti kaasuu danda'u. Rakkina baay'ee qabdi. Sanuma faana na horatti. Danuudha wanni isin taa'abde baay'eedha jechuudha. Laakiin keessaa gaaf tokko gaafan galgala galu feestaalii wayitiin biddeena iiteeti fudhuu deema sitti nyaatiin galii naan jette. Gibbii masjidaa dhaqee nyaadhuu naan jette. Sanbooda maaliif hin jedheen deemina siin jedhe afaan isaanii hiikiinii naan jettee sanbooda gaafan fudhee akkas gadi ba'u wannan siin jedheef waa biraattiin shakkini jette. Midhaan immoo erga biddeena woxii kanaan shiroo kanaan arga nyaachuu dhiifne gara guyyaa 10 wayi geera. Baala bunaa kana danfee haphii jennaan jira qixxaa wayi jira isuma nyaannaa yeroo san al tokko hamma midhaan ga'utti rakkisaa wayi al tokko darbee jechuudha yeroo hundaa miti. Jidduu san akkasii jirra. Biddeena kana naan jette gadi baate. Obboleettii abbaa manaa kiyyaatu nyaadhu jettee magaalaa keessa jirti. Gaafa naqunaa kenninaan midhaan sanirraa akkas afaan kootti fidee darasaan rabbii jecha manaa bahee ka utuu haadha qabu abbaa qabu manaa bahee dhufe ka inni baala bunaa danfifamaa fi haphii yookaan qixxaa nyaatee kitaaba. Imaama harreen wayii